Ayyee imalli koo guyyaa har'aa gara mana huccuu hodhaa ammayyaa fi aadaa Silashii Mul'ataati. Kanaafuu wajjiniin turtii gaarii goona. Imalli akkuma itti fufetti jira. Na hordofa. Shakilti nafaa wayyeessa Jimmaanaan biiraan goobeessa Magaaltitti ilkaan badeessa Situu malumaan goobeessa Shakilti nafaa wayyeessa Jimmaanaan biiraan goobeessa Magaaltitti ilkaan badeessa Situu malumaan goobeessa. Hordoftoonni YouTube Shankorii Miidiyaa guyyaa har'aa mana huccuu hodhaa ammayyaa fi aadaa weellisaa Silashii Mul'ataa yoo dhuftan gosoota suufii isin barbaadan akkasuma uffatoota aadaa ka dhiiraa ka dubartii gosa isin barbaadan kamiiniyyuu ni argattu. Kana qofa miti. Bakka barbaadan jiraatanii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9-20-52-95-84 bilbiltanii ajajachuu dandeessu. Bakka isin barbaadan kamittuu isin dhaqqabsiisuu dandeenya jedhama. Yaa saba goota hedduu wantan siin taane qaba akka eenyu siif ta'u maaliin garaa si ga'u. Biyya abbaa koo faadha koo hin teenye ammamna koo hin cisne cinaachi koo naafa gumaachi koo naafa gumaachi koo. Maaliin garaa si ga'u akka lakkasaa wagii du'ee siif wareegamu akka nadhii gammadaas buutee siif dhabamu. Kamambo mazamir guyyaa siif fannifamu akka eebbisaa addunyaa lafarraa harkifamu akka qeerroo nageessoo qeerrummaan kolaafamu akka leenjisoo dhiigaa summiidhaan ajjeefamu